kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akka Ingiliffaa Oromic akkam nageertu bakka jiraattan isin jaalladha guyyaadha barumsa vocabulary walitti deebinee jirra guyyaa roobiti kilaasii kana keessatti wanni barannu hoo jiraate filosoofisi idiomatikii akkasumas immoo vocabulary wantoota garaagaraa Ingiliffaa wal qabatan garaagaraa kutaa keessa baranna guyyaa roobiti akka hin daganne kanaaf roobii gala hundayyuu sa'aatii tokko akka sa'a lama irratti viidiyoo kana akka na eegdan yookaan immoo akka isin dhufu beeytanii akka Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Akka English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? How's the life, man? What's new? What's cracking? What's up? What's cooking, man? How you doing, man? What's going on? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today, it is a Wednesday. It's a class of just a combination class. It's a mixed class. In this class, as I told you in advance or last week, we might be learning a lot of things, including what idiomatic expression, phrasal verbs, vocabulary words, slang words, riddles, and proverbs sometimes. You see, guys, so today we're gonna see it's about vocabulary. It's vocabulary words. It is about human beings or mankind or people behavior, negative behavior and positive behavior. For today, we're gonna have it's about 11 words. Please stay with me until the end of my video. You might learn so many words from our today class. Don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel too. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akka Ingiliffaa Oromic akkam nageertu bakka jiraattan isin jaalladha guyyaadha barumsa vocabulary walitti deebinee jirra guyyaa roobiti kilaasii kana keessatti wanni barannu hoo jiraate filosoofisi idiomatikii akkasumas immoo vocabulary wantoota garaagaraa Ingiliffaa wal qabatan garaagaraa kutaa keessa baranna guyyaa roobiti akka hin daganne kanaaf roobii gala hundayyuu sa'aatii tokko akka sa'a lama irratti viidiyoo kana akka na eegdan yookaan immoo akka isin dhufu beeytanii akka eegdanii buufattanii yookaan immoo daawwattanii jechuudha barbaada. Kallattii maan gara barumsa keenyatti haa deemnu barumsa keenya kanadhaa waa'ee positive behavior fi negative behavior ilma namaa laalachuudha. Ilmi namaa kun amala akkamii qabu walumaa laalachuudha. Okay, tokkoffaan maalidha? Courageous. The first one say that courageous. We can read as courageous. What is courageous? Courageous means it is a person who is very brave. You see, guys, if you are brave at something, you call it what? Courageous. Especially in the war, in the soldiers, in the army, in the battle. If you are really brave, like Usman Bey, like Urchugul, you are called what? Courageous. Courageous, a person who is very, very brave. Nama ba jagna tayo chuda. Nama onne kabo chuda. Nama jagna manan courageous na chuda. Onne nama kabo chuda. Nama jajjaba namati manan courageous na chuda. Okay. Lafa na mo bossy. Bossy chuin betani. Halaka ako na moganada. Bossy chuno ma chuda. Why ko for double hi kabra no kana chuda. Bossy means it's a person who tries to control others chuda. Bossy chun nama bira control yookaan immoo of jalatti aansuu yaaluu jechuudha. Nama aangoo fudhachuu barbaadu jechuudha. You see, boss means a person who tries to control others jechuudha. Nama biraaf jalatti aansuu deemu kan aangoo barbaadu, halaqaa ta'uu kan barbaadu, biyya bulchuu kan barbaadu. Okay, nama tokko jala kaasee kakamba aangoo barbaadu. Walumaa galatti you call it what? You are boss jechuudha. Aangoo barbaadatu maalidha? Boss jedhamta jechuudha. Are you bossy? Yeah, maybe. Okay, kaitan mo cowardice. Falla courageous jechuudha. Falla jagna maida luine jechuudha. Sodaatu jechuudha. Sodaatu jechuudha afaan Ingiliffaa maida we can say it's coward. Are you coward? Are you mama's boy? Are you chicken? You see, guys, coward jechuudha sodaatu jechuudha. Coward. A person who lacks courage. Nama jagnummaa hin qabaanne jechuudha. Nama hanqina jagnummaa qabu jechuudha. We can say what? Coward jechuun walumaa galatti sodaatu jechuudha. Addis afaan Ingiliffaatti nama tokkoon courage jechuudha. Coward jechuudha. You coward, shut up. Fari sodaatu. Qotee jechuudha.
The next one is extrovert. Extrovert jechuun akkuma isin beektan extrovert means it's a very sociable person. Nama hawaasan baay'ee walii galu jechuudha. We can say extrovert. Extrovert fi introvert waan jedhamu jira. Extrovert jechuun very sociable person. Nama hawaasan ollaa walii galu jechuudha baay'ee jechuudha. So are you sociable? Introvert. Introvert jechuun ammoo very shy and quiet person. Faallaa kanaati jechuudha. Introvert jechuun nama hawaasa waliin galle, kan mana taa'u, kan du'a irratti hin hirmaanne, kan qabri hin dhayne, kan taaziyaan dhayne, kan gammachuu hin dhayne, kan ganda dhayne maadhaan introvert jechuudha. Yeroo hundumaadhaa always he just prevent himself with what? To participate on the public congregation, any aspect of events, right? Bakka yeroo hunda isaa he simply stay at his home like coach potato jechuudha. Akkana wacalisee mana taa'ee dalaa hin qabne jechuudha. Yeroo hundayyuu ollaa kan dhayne, ollaa bira kan dhayne, ollaa kan dubbifne, taaziyaa ollaa kan dhayne, yoo kan gaddara kan hin hirmaanne, maadhama he is what? Introvert jechuudha. Nama kophaaf baasa jechuudha. Very shy. Maybe salphachuu danda'a. Maybe waan amala badaa qabachuu danda'a. Walumaa galatti maadhama introvert jechuun nama amala salphatiinsaa yookaan immoo amala callisuu filatee kophaa isaa taa'u jechuudha. Introvert jennaan kan adduuf baasu jechuudha. Kophaaf baasu nama jaallatu jechuudha. Introvert. Kana wajjin immoo waliin makamee jiraatu barbaadu maadhaan kan hawaasan ollaan nama walii galu maadhama extrovert jedhama jechuudha. Kaitan more impartial. What is impartial means? Impartial means is a person who treats people what? Equally. Impartial jechuun immoo impartial jechuun akkuma isin agartan akkuma hiikaasaa jechuudha nama hundaa wal qixxeessuu deemu jechuudha. Namoota hundaa wal qixa kan tajaajilu maadhaan impartial lama jechuudha. It's a person behavior namaata jechuudha. Nama akkasii maadhaan nama impartial jechuudha. Nama amala impartial jechuun nama hundaa wal qixa tajaajilu, wal qixa hogganu, wal qixa keessummeessa jechuudha. Maadhama impartial jechuudha. A person who treats people equally jechuudha. All right. Kaitan ammoo reliable. Reliable. Reliable jechuun ammoo someone who you can rely or depend on jechuudha. Honesty person that means trustworthy person man is a faithful person jechuudha. Okay, reliable jechuun ammoo nama ati irratti of hirkattee deemtu jechuudha. Yookaan ammoo nama ati amantu jechuudha. Nama amanamaa, nama gaarii. Nama waan marayyuu ittiin shakkine jechuudha. Nama amanamaa namaatti maadhama reliable jennaan jechuudha. Reliable means is someone nama wayii who you can rely jechuun rely jechuudha hirkachuu jechuudha. Rely or depend on jechuudha. Nama wayii kan itti hirkatu jechuudha. Kaitaan ammoo sociable. Sociable jechuun akkuma isin dura extrovert hin jedhe. Sociable means someone who enjoys mixing with what? With people jechuudha. Nama hawaasa walii galee, hawaasa makamee, hawaasa wajjin jiraatuu jaalatu. Hawaasa wajjin jiraatuu irratti gammachuu qabaannaan sociable jennaan jechuudha. Sociable jennaan jechuudha. Faallaan kanaa maali? Faallaan sociable maalidha? Introverti. Karaa biraatiin immoo faallaan sociable maalidha? Unsociable jennaan jechuudha. We can say unsociable. Unsociable. Unsociable jechuudha. Nama waliin gala jechuudha. Unsociable. Nama hawaasa waliin gala. Are you sociable, bro? You are not sociable? What the hell are you doing? Are you just you are not sociable? That means you are introvert. Bakka ati nama hawaasa waliin gala jechuudha. It's better to say just I'm sociable, right? You are unsociable jette bareeda. Okay, unsociable jechuun hawaasa walii gala jechuudha. Ollaa walii gala jechuudha. Ollaa si marsee yeroo tokko ollaa wajjin galuun baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u garuu immoo ollaa badaasuu qunname maatanii they are what? They are unsociable or you can say they are what? Introvert jennaan jechuudha. Okay, kaitaan immoo hilarious. What is hilarious means? Hilarious means it's a very funny person. It is a moody person. Nama baay'ee nama kolfisiisu. We can say moody person. I mean we can say moody. Okay guys, we can say humorous. We can say playful. Nama taphataa jechuudha. Okay, playful. Humorous, playful, moody, or you can say hilarious. Nama baay'ee qallatu jechuudha. Fakkeenyaaf nama qallatu beekuu dandeettanii naannoo keessan namoota nama baay'ee funny jechuudha. Bakka nama taphataa namaa jechuudha. Hilarious, nama kolfisiisu jechuudha. Maannaan hilarious jechuudha very funny person, nama kolfisiisu jechuudha. Kaitaan ammoo carefree. Carefree means it's a person who doesn't worry much. Carefree, nama waan takka illee irra hin kaa'anne jechuudha. Nama keerii hin goone jechuudha. Nama haajaa hin qabne jechuudha. Nama hin cinqabne jechuudha. Nama free ta'ee jiraatu jechuudha. Maannaan we can say he is carefree. Carefree jennaan jechuudha. Carefree. Okay, are you carefree? Hagam takka jiruu keetiif cinqamta? Hagam takka addunyaa kana jiraachuuf cinqamta?
Okay? Yoo cinqamte immoo waan biraati jechuudha. Yoo kana immoo yoo carefree taate immoo nama haajaa hin qabne jechuudha. Kaitaan immoo the last one you can say philanthropist. Philanthropist, we can say philanthropist. What is philanthropist means, guys? Philanthropist means is a person who helps the poor or those who are in problems. Okay, philanthropist jechuun immoo nama hiyyeessa gargaaru, nama rakkataa gargaaru, nama yatiima gargaaru. Kana hunda birrii alaa guuree ta'eeti, ofiisa qarshaatiin ta'eeti, walumaa galatti nama waa guuree nama gargaaru maannaan philanthropist jennaan jechuudha. Philanthropist jedhaman jechuudha. Namoonni akkasii madhamanii philanthropist jedhamanii beekaman jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti namni baay'een waan kana irratti hirmaatee dalagu namni ambee keessa nama baay'eedha. Keessa Sa'ad Ali Baale jedhana fakkaate magaa biyya roobe Baale keessa jira. Yeroo baay'ee namoota hiyyeessa baadiyyaa deemee namoota fagoo gammoojjii deemee nama gargaara. Akkasumas immoo kan akka Sheek Amin Ibroo kan akka immoo raayyaa fi kan fakkaatan kan biraallee ni jiran jechuudha. Namoonni ani hin beekne baay'een ni jiranii. Walumaa galatti namoonni hiyyeessa deemanii qarshii walitti qabanii gargaaran maal jedhamanii? They are called philanthropists jechuun dandeenya. Eessi dabaluu hin dandeenya yoo baay'ee goone jechuudha. Yoo tokko ta'e maannaan philanthropist jennaan jechuudha. That's it. Okay. Kana fakkaata akka bantoota daawwattoota chaanaalii Akuu Ingilish barumsi haadhaaf isinii qopheesse vocabulary keenya jechuun hadha barannu jechuudha tokkoffaan courageous jechuun immoo jagna namaati. Boss jechuun immoo nama aangoo barbaadu. Core jechuun immoo nama sodaatadha. Extrovert jechuun immoo nama hawaasa waliin makamee jiraatu jaalatu. Introvert immoo nama kophaaf godhee jiraatu barbaadu. Impartial jechuun immoo nama aangoo irratti wal qixa bulchu. Reliable jechuun immoo nama ati itti amantee yookaan immoo waan mara itti amantee irratti of dhiisa jechuudha. Social jechuun immoo nama hawaasaan walii galee jiraatu. Hilarious jechuun immoo nama kolfisiisu. Carefree jechuun immoo nama wanta kaafillee haajaa hin qabne cinqaa hin qabne jechuudha. Kaitaan immoo dhumarratti immoo philanthropist jechuudha. Philanthropist jechuun immoo nama gargaaru jechuudha. Walumaa galatti barumsi hadhaaf qabadhee si dhiyaate. Kana fakkaata namoonni baay'een carefree jedhamanii akka biyyatti yookaan immoo akka naannootti ani sirriitti beeku keessaa uummanni harar jechuudha. They are kind of just carefree jechuudha. Uummata haajaa hin qabne jechuudha. Ummata adiif adi. They talk something about black and white. Dhugaaf soba addaan baasanii haasa'an jechuudha. Wanta qixxaaxaan qaban jechuudha. They are carefree jechuudha. So my dear sisters and brothers, today this is all what I have for you for today. Thanks a million for your time and patience. I love you so much, guys. Please don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel. Especially, I want to see from you. Please make just my YouTube channel like so much many times. Okay, let's reach my YouTube channel to every one of YouTubers, man. May YouTube kia bakamara tagauti like nagoda. Never da barumsi guya Wednesday guya robisni qophees kana fakkaata turban barumsi biraatna hangol deemnuti naga natura. Bye. I love you.